Siif guutus yoo diddee jiruun dachee kana abdii kutattaaree ni dhiistaa namana. Maaliif abdii kuttaa siif guutus yoo diddee imalli jireenyaa maaf si harkaa badee eessattuu yoo ta'ee jiruun hin salphattu abdii horadhume qooda abdii kuttu. Tulluu irraan baatee mul'achuuf fagootti abdii horadhume hin hafin karaatti yaadan of qoraastee sammuudhaa miidhamaa abdiin of yaali abdiin qorichuma. Yaada tarree naqxee yoo keesses wal bukkee jireenyi ulfaatee yoo si qabees kokkee tasa abdiin kutin of jabeessi malee abdii kutachuurraa horachuutu caale. Harkan laatin tasumaa abdiin of ijaari qormaata taantee dhufti yoo eegdes jiruun gaarii. Injifannootu jira yoo horatte abdii jiruun dachee kana mi'aaf addaa qabdi. Mi'eeffachuuf dhangaa boruu dhamdhamachuuf jiruu mi'aa har'a teessee yoo ilaalte jiruun har'aa dhangagguma kuftee kaatee bira tartaa har'a teessee abdii kuttaa.